awwalee dhaggeeffadhu. Mee namni akka bareedu kun namni akka bashaashaa kun nu biraa deemi an silaa qadan sijjana jenee amma silaa mana bareedaa tokko gadee biyyan mana jaarranna koo wal fuunaa islaamit deebi. Waan siinaa sa'uu barbaadu fanta siinaa saa maalatti jarjartan asirra. Maaliif faaraana goote? Tintuu quba qaawwalee kun Nambareedaa asirra. Nambareedaa? Asaayi waan garaa kee asaayi waan narraa fokkotuu miti waan narraa fokkotuu miti waan na boonsaa asaayi na kabajjaame. Nambare amma sittan bareedaa sittan nambareedaa jira amma sin ilaalu. Wanti an je'e silaan je'e erga dhugasti ilaalu kana bira taa'e sima wanti an je'e silaa namni akka bareedduu akka itti bareedduu amantaa muslimaa deebitee dubartii muslimaa takka fuutee fakkeenyaaf nasruma godhadhu amma ani boosleediidha yoo gara muslimaa dhuftee gaafii tokko malee seerum qabeenya guutuu sin tarakkabsiisa bakka laayifii teenya mattarannaa rabbii keenya gabbaraa hojii keenya hojjetannaa soddaa keenya mubaarak ji'aan deemnee Dubaayitti bira dheenaa burji khaliifaa tana fataa jenna jaartii mubeetii fi jaartii mubee wajjin deemnee suudiinaa laalla warra keenya laalla rahaa goona bakka maaltuutu si cinqimee nattiin addunyaa irratti rahaa jiraanna akiraallee jannata seenna waliin maal azaaba addunyaa karaa filatte qoy na dhaga'i na sila sittan hima ish gaafadheef hin qaba awwaan Nasra waan si gaafadheef na dhaga'i waan si gaafadhu na deebisree na gaafadhu si fin deebisaanis laala awwalee na dhaga'i Nasra dhaga'i waa sitti hima gaafa kitaaba matsaafa gubde sanii sababni matsaafa irra gubde gaafa san maal ture na dhaga'i aniifati maaliin adda taana beektaa uummata miidiyaa irraa wal dhaggeeffataa asoo amma bari normaala haasaa hojjira gaafii kana deebistu malee wallahi isa hojjina haasaa waan biraa wallahi naasaa yoo kana naafaan hin nyaatte laaluu koo welcome my lubbuu yoo kana naafaan hin nyaatte laaluu yaa miss lubbuu sima na dhaga'i ati maanaan mormi taawwalee si mormaan jiru ati na gaafadhu anti fan deebis ishi gaafa kitaaba gubde badii laalka gaafa matsaafa gubde sanii sababni maali anti fan deebis ishi gaafa matsaafa gubde sanii sababni ati irra gubde maal ture mailaalu koo maalubo innan yeroo sana waa biraa qoroqodhaa kun dhimma lubbuuti achi komantii dubbisaa ta'uu danda'u bakka indubbisu wallahi indubbisu dheengadda warra dabbaaliini dubbachuun didee si waanan kabajuuf ansiin haasa thank you mangistii koo thank you dhugaa sin kabajaa bar garuu akkana hubattu yeroon haasa'u na dhaggeeffachuu qabda akkan beekaa callisee akkati kuno ishi maaliifii sababaan ati akkasii galu na dhaggeeffadhu bakka kan macaafa gubdeef maaliif turte naan jette utuun waamichi Kiristoos namaa godhu maal akka ta'e hin barin duraanii wanti an sababaa godhadhee macaafa gubee fi innan dubbadhu sun sirrii miti macaafa gubuun koo ana karaa ittiin Kiristoos nawaamu barbaade. Okay, kana booda naa himta dura sababni maal tureedha ka dura kana himi sababa himtanii barachi booda himanii. Ilaa Nasra na dhaggeeffadhu. Sababaan si gaafadhee bar dura waan kanaa fi kanarratti akkana godhee yoo dogongora ta'es yoo dogongora achi booda ibsita. Siigalee yeroo duraa san amantii muslimaa keessatti uummanni maal dalageeti ati matsaafa gubde. Yoo ati nan dhaggeeffanne koo ati akka kan ta'e sirrii dubbisaan jirtu awwalee ani bari nama akkanatti ati akkana gootuun gaafii akkuma si gaafadhe yoo na deebiste ni haasa'u. Abbaan dhimma ana miti Nasra. Abbaan gaafii ana ree. Ummata Islaamaa kamiifuu waan an hin eeyyamne si eeyyame baay'ee dhimma kan. Thank you seerumaan na deebise hayyee seerumaan na deebise awwalee koo. Yaaduma nama ficcisiiftu akkamitti naasa. Dura dhiistee booda haasa'u akkamitti kana sammuun kiyya fudhatan.
Wanje, like, my Komantii tasgabbaa koppiliinkinaa godha. my question, Nasra, gaafa matsaafa gubdasanii maaliif gubdee maaltu miira keessa si galchee? Achirraa eegali gaa. Nasra, na dhaga'i. Warri komantii biizii nu godhina akka koppiliinkinaa. Biizii komantiin an jettee dhiisaan jiru. Nama kuma dhiiseen jiraasisa. Komantii mana kootiin dhaabaa jira. Nasra, gaaffii kana wanti hundinuu abbaa qaba miti Nasra. Wanta abbaa dhabe jira lafa kana irratti. Ati ilma dhiiraati miti? Ati ilma dhiiraati miti? Dhagee taasif nama fiisu. Dhiirummaa keessa wayii gantaa garuu akka musliim amantaa gantaa dhiirummaa kee wayii diddaa? Yoo dhiirummaa kee hin ganne dubartii ta'een gaaffii dhiiraa si gaafadhe seeraan naa deebisi. Gaafa mazaafa gubdee maaliif gubde bro? My friend. Sababa isaa barbaadde miti? Sababni daqiiqaa lama wayii fudhata nan dubbadha na jalaa callis. Dura naasaayini asumarraa wanni niin gubeef jiinaa eegalire. Wanni niin gubeef gabaabaatti barbaadde? Akkana naasaaya. Wanti gubdeef. Wanni niin gubeefi waamicha kootu karaa sanaanii waamicha jechuun maal jechuudha isa jedhu immoo kiristaanota Nagaafii koo kanaa midhiisi. Anaa midhamnee kana wajjaa soitu. Ani boss lady. I am boss lady bro. Sima. Wanti hundinuu abbaa qaba kanan si. Listen to me. I am boss lady. Okay. Ana wajjin maka kana soitu laal awwale. I am boss lady. You can't boss lady. Zarazare. You can't boss lady bro. Zarazare akkan sitti nimne ati carraa namaan kennitu yeroo in sodaataati. Ati sodaataadha. Namni waan godhetti hin gaabbu. Waan kalee gooteef namaarra sodaatu onnee kamiin amantaa kee kabajjee jiraataaya. Kalee amantaa kitaaba. Yoo sodaachuun Nasra. Gubdee bar kalee gubdee. Matsaafa gubdee turte matsaafa warra beenxee. Na dhaga'i. Yoo sodaachuun barbaachise uummanni sodaatamee jiraatamuu qaba ummata islaamaati malee ummata kiristaanaa miti. Sababni isaa sodaattee amma ibsuu sodaattee laalama waan gubdeef ni sodaattee ibsuu. Dhaga'i. Ummanni kiristaanaa ummata sodaatamu miti sababni isaa waan hundayyuu ati bitamaadha walee dhuguma bitamaa garaa bitamaa walla arran si argeen awwal takkaayoo kan si my brother hin aarin ati wallahi ati nama garaaf jireenya kee dammare garaadhaaf Oropilaadhaaf paaspoortiidhaaf Ayiroopaadhaaf jireenya kee guutuu akhiraaf addunyaa namaaf gurgureeti. Duuba waggaa dhufutti awwaan siraa sodaa dhistimu. Dhagee biroo kiyya dhagee mee waan sittiima. Dhagee har'a wal loluuf deema yaa rabbi addaan nu eegi. Yaa rabbi addaan nu eegi har'a dhiinina kee natti oowwaa jira. Namni of gurguruu barbaade islaama ta'a Nasra. If gurgurtee jirta. Sodaatee ani gaafa dhufu. Gaafa dhufu jiraachuu barbaade islaaman ta'anuu. Waggaa dhufu miila keerraa ibidda boba'uun argaa jira rabbi si haa eegu. Miila kee gara boodaa ibidda sitti ol balbalee kofoo sirratti ol gabaabsee miila sinaa feessuun argaa jira hasbi Allahu namal wakiil. Eenyu ni nagu buga. Rabbi kaa. Nin sodaadheen jee. Allaama. Nin sodaadhee. Allaan si haa eegu yaa awwal. Allaan didan diyaa muslimatti haa deebisu. Egaal kan diddamii torbaa salaannee namni kumaa dhibbisa deemu kun yaa rabbi awwalee. يا رب خير مسلمان وديبس يا رب بلاد خير خلينا ننجال لانين خبجا يا رب مسلمان ديبس يا رب مسلمان ديبس يا ولي يا رب مسلمان ديبس يا ولي امين جا يا ابو والله مكفلنا